jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii bakkuma jirtan nagaan koo kabajaaf jaallaa isin bira naaf haa ga'u. Dhiifama xiqqoo qulqullina kaameraati. Akkam jirtu nagaa keessanii asoosama yeroo darbee asoosama kutaa 1, 2, 3, 4 jenne isin biraan geenye turre. Asoosama gabaabaa waa'ee abbaa qabeenyaa Obbo Gammadaa fi shiftoota lama jedhamanii warreen isaan himatan Abdii fi Galaanaa isin biraan geenye turre. Isa keessatti immoo kutaa arfaffaa isaa irratti deengadda yeroo darbee Obbo Galaanaan ragaa fidadhu jennaan ijoolluma isaa sadan qindeeffatee fide. Isa immoo Abdii fi wantiin hin morman, Abdiin faan hin mormanii lakkii Obbo Galaanaan ijoolluma isaanii qindeessee waan nutti fidate ragaa ba'uu hin danda'anii jedhanii isaan abbaan murtiis abbaan seeraas ay kun ijoollee keetii qindeessitee mariistee waan fiddeef yoo ragaa qabatamaa beellamatti wanti fidatte malee kun ragaa fudhatama hin qabu jedhanii. Achumaan abbaan qabeenyaa Obbo Gammadaanis deemanii ragaa barbaada deemanii Abdii fi Galaanaanis ragaa ittisaa yoo qabaatan dhiyeeffadhaa jedhanii Abdii fi Galaanaanis deemanii ragaa isaanii fidachuuf deemanii Obbo Gammadaan ragaa guutuu yoo argate hin fidatan eegnaa kutaa 5ffaan irra immoo maal akka ta'u kutaa 5ffaa isa xumuraati waan akka ta'u walumaan ilaalla. Asoosama gabaabaa kutaa 5ffaa fi isa xumuraa. Asoosama gabaabaa abbaa qabeenyaa kutaa 5ffaan isaa Abdii fi Galaanaan namoota lamaaf ragaa dhiyeeffatan. Isaanis Shifarraa Tolaa fi Cimdeessaa Sirnaa namoota jedhaman ragaa dhiyeeffatan. Isaanis akkas jedhanii ragaa ba'aniif Abdii fi Galaanaan erga biyya kanatti dhufanii nutiyyuu bakka hin taane nu kaasanii kottaa hojii uumnee waliin hojjennaa jedhanii akka hojii uumnee waliin hojjennuuf nu kakaasanii. Isaan namoota kaka'umsaati malee nama ijaarsa qabu malee nama nu ijaaruu danda'u nuuniyyuu nu ijaaranii akkamitti isaanii shiftoota jechuu dandeessan. Ani isaan kana irratti erga wal barree wantoota badii akkasii argee hin beeku jechuun isaan lamaanuu jecha wal fakkaataa ragaa ba'aniif. Kanumaa Obbo Gammadaanis ragaa argatee hin jiru. Halkan qixxee waan dhufanii na saamaniif yeroo sanatti kan na arge yeroo nan ukkaamame manni cabu ijoolluma kiyya manaa gayyaa'e malee namoonni wallaalleen iyyandee naan dirmanne kanaaf ragaa guutuu hin arganne jedhaan. Abbaan murtii abbaan seeraas kuni waan ragaa malee waan ta'eef ragaa malee waan tokko sii gochuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu qabeenya kiyya saaman kana teettu dhara waan ta'eef qabeenyi kee Abdii fi Galaanaa waan hin saamineef addacha gaafa guyyaa irraa taa'een Abdii fi Galaanaan bilisa ba'anii Obbo Gammadaan garuu gocha maqaballeessitiin hidhaa waggaa 3f qarshii 30,000 adabamuu danda'eera. Asoosamni gabaabaan kutaa 5tti qindeessine isin biraan geenye irraa kana fakkaata. Xumuramee jira asoosamni kun. Namoonni yaadaa fi qeeqa qabdan yoo jiraatan karaa koomentii keessa jalaan yaada keessan qeeqa keessan naaf kaa'aa. Wantoota as keessa jiran keessatti immoo waan baay'ee hubachuu dandeessu. Ergaa gaarii akka qabu ergaa gaarii qaba. Keessaa namoonni baasuu dandeessan baafattanii ergaa keessan keessaa fudhattu jedha. Ani asoosama kiyya xumureen jira galatoomaa. Kana booda immoo karaa YouTube chaanaalii keenya walaloon, koomeediin, baacoon, durduriin, asoosamni garaagaraas bakka wantoonni taphachiisu bashannansiisoo ta'an waan baay'een asirratti waan darbuuf keessummoota addaallee namoota babbeekamoo qabannee isiniif dhiyaachuu dandeenya waan ta'eef hammasatti sabskraayibii koomentii jalatti yaada keessan nuuf kaa'aa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.